كفجوجروس ولف بالبلي يوكام مسجين يروم كتولي كفجوجروس ولف بالبلي يوكام مسجين يروم كتولي فرافي أولان egaa kabajamoo daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti ayyaana keessan ayyaaneffachaa sagantaa teenyatti akka boharaa jirtan abdii guddaa qabna. Akkuma jalqaba isiniin jennetti magaalaa Dirree Dhawaa keessa iddoolee babbeekamtuu fi mimmiidhagduu mara irra naanna'uudhaan kan sagantaa garagaraa isin biraan gahaa jirru isinis nu waliin turuu keessaniin waan gaarii akka nurraa agartan abdii guddaa qabna. Akkuma reefu peejoon deemaa baanee amma immoo Muraad Balagari dani deemaa kan baane keessumaa yaadannoo gaafa ijoollummaadha waa'ee fi Balagariidha yeroo kaasne sumunumaa fi shilingii takkaan heddummaatanii ijoollee xixiqqoon Balagarii rakkoodhaan ganda tokkorraa karaa ganda biraa naannawaadha piippiip laga harree piippiip saaphiyaa dibabaale piippiip kabrijoon leechaati kan deemanii namni ijoollummaatti asitti dabarsanii beekamaa hunda jaalaadha jechuudha. Haala gaarii keessaa yaadannoo gaafa ijoollummaa yeroo ayyaana iidaa kana kan qabu keessa Balagariin isa takka. Balagariin kana qofaa miti keessumaa geejjibni hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa ittiin fayyadamu kan yeroo naannawa jalqabaa irratti hawaasni keenya ittiin fayyadamee iddoo garagaraa deemanii kuduraadhaa fi iddoolee garagaraattis deemanii ittiin fayyadaman keessaa Balagariin isa takka. Balagariin seenaa guddoodha qaba. Tolegaa irra deebuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa warreen addunyaa guutuurratti argamtan maraanu bagattiin isin gahee bagattiin nu gahee Eid Mubaarak jechaadha. Arraan tana sagantaa bashannanaa garagaraa qopheeffannee istiidiyoo irraa isin afeeraadha. Nutis magaalattii keessatti imalaadha sagantaa bashannanaa isin biraan gahaadhaati jira. Egaa waa'ee baabura lafaa kan kaafnu yoo ta'e hundeeffama magaalaa Dirree Dhawaatti wajjin wal qabataadha. Magaalaan Dirree Dhawaadhaa osoo baaburri hin seenin dura lafa qotee bultoota akkasumas illee horsiisee bultoota afran qallooti turte. Naannoo kanatti gaa Oromoonni afran qalloo qotatanii akkasumas horsiisanii irra jiraachaadhaati turanii ergasii immoo baaburri bara 1890moota keessa 92 keessa akkuma seeneen Dirreen Dhawaadhaa akka magaalaatti hundeeffamuu jalqabde. Yeroo akka magaalaatti hundeeffamuu jalqabde immoo seenaan ishee gaa baabura gamana galuudhaan wal qabataadha. Ergasii magaalaan Dirree Dhawaadhaa magaalota biyyattii keessatti hundeeffaman keessaa magaalawwan sadarkaa jalqabaa irratti argaman keessatti ramadamuu dandeesseetti jirti. Nutis dirreen baabura lafaadhaatii fi iddoo yeroo jalqabaatiif buufata baaburaa ta'uudhaan magaalaa kana keessa tajaajilaa turte kan Dirree Dhawaan ittiin beekamtu dirree baabura lafaa kana asitti argamneeti jirra. Arraan tana asitti kan argamneef waa'ee seenaa lafa kanaa haa'u seenaa magaalaa Dirree Dhawaa kaasuuf osoo hin taane ayyaaneffachuudhaaf ammoo gaariidhaan akkasumas illee peejoodhaan wantoota garagaraa gargaaramuudhaan gaa magaalattii keessa socho'aadha. Akkaataa duraan Dirree Dhawaan ittiin jireenya isaa gaggeessaa ture ayyaana ittiin ayyaaneffachaadhaa ture hawaasni Dirree Dhawaadhaa ayyaana ittiin ayyaaneffachaadhaa ture yaadachuudhaaf jennaa ammallee nu hordofaa isin jechaadha. Gaa kurfii biraatis baay'ee qabdi. Kurfii itti aansuudhaan keessummaadha. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya itti aansuudhaan gaa sagantaan teenya itti aantu sagantaa keessummaati. Keessummaan keenya artistii waliidhaan egaa keessaa artistii qabsaawaa artistii Falmataa Roorrooti. Artistii hedduu jaalatamaa fi dhageettii guddaadha qabu. Amma yeroodhaaf miidiyaa irraa dhabameeti gaa kan jiru. Egaa Falmataa Roorroodha artistii qofaa miti qabsaawaadha. Akkasumas illee namootan gumaacha aartii Oromoo qofa keessatti osoo hin taane afaan Oromoo keessatti Oromiyaadhaaf falmuu keessatti qooda olaanaa baatedha. Artistii Falmataa Roorroo akka qabsaawaatti akka artistoota magaalaa Dirree Dhawaa keessa taa'anii Oromiyaa faarsaa Oromiyaaf falmachaadhaa turanii artistoota seenaa guddaa qabudha. Artistii Falmataa Roorroodha. Boodotan ammoo miidiyaa irraa baduusaatiin wal qabatee waayiloonni keenya gaa artistii Falmataa Roorroo iyyaafatanii gara miidiyaatti fidaniiti jiranii. Maaliif miidiyaa irraa badee jireenyi isaa maal fakkaata haalli inni keessa jiru maal fakkaata kan jiru irratti gaa waayiloonni keenya artistii Falmataa Roorrootti wajjin turtii godhaniiti jiranii. Kanaas gaa suduudhaan isaan biraan geenye kan deebinu ta'a jechuudha. Hangasitti nuti Balagariidhaan magaalaa Dirree Dhawaa keessa naannawaa magaalattii daawwachaadha. Akkasumas kurfiiwwan bashannansiisaa kan biroo kan argannu yoo ta'e illee daawwattoota keenya afeeraadha kan turru ta'a jechuudha. Nu faana tura irra deebuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa addunyaa irratti argamtan maraanuu baga ayyaana Idil Adhaadhaa kan bara 1442tti nagaan geessan nagaan geenye Eid Mubaarak.
كفقو جروس ولف بالبلي Hashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya khurfii teenya arraantana ayyaana Iid Adhaadhaa qophii bashannanaa addaa sababeeffachuudhaan kan waggaa 1442ffaa isin biraan gahaa jirruutti buhaaraa gammadaatii jirtan jenneeti abdanna amma immoo dabareen keessummaa keenya kan ayyaana Iidaatiin wal qabatee isin biraan geenyurra dhiyaanneeti jirra artistii jaalatamaa hangaftoota keessaa tokko ta'ee fi hojiiwwan aartii hedduu hojjechuudhaan beekamu artist Falmataa Roorroo wajjin turtii taasisuudhaaf wal beellamnee guyyaa Iidaatiin wal agarreeti jirra. Artist Falmataa Roorroodha yeroo dheeraa miidiyaarraa tureeti jira maaliif dhabamee kan jawunis gaaffii takka. Artist Falmataa Roorroo jireenya isaatiin wal qabatee bu'aa ba'iiwwan jiran eessaaqee arrarra gahee maatiin isaatoo maal fakkaataa guutuu jireenya isaa waan takka takka kaasnee haasofna bakka jirtanitti nu hordofaa akka nu faana turtan kabajaa olaanaan isin affeerra. Artist Falmataa Roorroodhaa guyyaa Iid Adhaa kan waggaa 1442ffaatiin keessummaa ayyaana dirree TVdhaa ta'uudhaan nuuf hayyamtee asitti nuuf argamteeti jirta. Durseetiin si galatoomfachaa Iid Mubaarak. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Rabbii tokkicha dhalateen dhalchin uumamtoota guyyaa ayyaana kanaatiin nu ga'e guyyaa ayyaana bara 1442ffaa Iid Adhaatiin nu ga'eef galanni waaraan faaruun guutuun isaafa kaisaati jecha baga guyyaa kanaan isin ga'een jaa isin hundaa'u sirraa jalqabee hawaasa keenya hundaanuu baga guyyaa kanaan isin ga'een jaa. Tolega Falmataa Roorroodhaa artistoota keenya keessaa isa tokko mee haasawaaf akka nu mijaa'u guyyaanis guyyaa ayyaanaati. Iidni gudhuuf Falmataan maal yaadatame iiddisiif maali? Iiddinaaf wallaahi naaf gammachuu guyyaa bashannanaati. Bashannana seera uumaatiin daangeffame. Saniifuu guyyaan kun egaa guyyaa guddaa, guyyaa araaramaa, guyyaa namuu bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa addunyaatiif kaabaa takkitti itti fuula deebi'e. Abbaan Rabbiin qabeenyatti kennu hundinuu dhaqee achi ziyaaraa isaa dhaqee achitti rabbii isaa wajjin dirqamarra jiru geggeeffata. Warri gartee Rabbiin dandeettii isaa sadarkaa saniin hin ga'inis akka kiyyaa keetii kun asumatti Iida jennee asumatti dabarfanna jechuudha. Waan silaa jarri achi godhu san asi goona Rabbiin bakkuma san nuu buusa jeetii yaadaan. Mee artistii Falmataa Roorroodhaa qabxii bareedaa kaastee Iida bafe bareedaan nuuf ibsiteeti jirta. Falmataa Roorroodhaa Harargee lixaa Asabootitti dhalatee guddate. Mee dhaloota isaatii fi jireenyi isaa ijoollummaa maal fakkaata? Kana daawwattoota keenyaaf ifa nuu godhi. Gabaabdumatti yeroo hedduu miidiyaa adda addaa irratti dhaloonni wanni ati na gaafatte kun himaatumaan ture. Irra deebi'eetumaan dubbadhaa. Harargee lixaa dur amma aanaa meeshoo ture amma aanaa gumbii bordoddee jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa araddaa anannoo ganda Shiyaasammuu isaati. Guddinni kiyya magaalaa Horaati. Akkasuma sanirra dabree osoon dargaggummaa qabuutiin yeroodhaan ga'eessa amma dargaggee gartee sadarkaa dabballummaa akka umrii gadaa keenyaatti sadarkaa dabballummaattiin achirraa biyyaa deeme diree dawaa haga tokko keessa buleetumaan Jabuutii keessummaafdhee haga bara jahaa tokko keessa taa'e jijjiirama bara 83 wajjin biyya deeme jechuudha. Achi hojii aartii illee dura magaalaa Jabuutiitti na eegale. Hojii aartii wanni itti na eegalchiise maali kan jiru gaafiin jiraachuu mala. Wanni itti eegale ani wanni barbaada bakka san dhaqeef gaafas faana adeemsa qabsoo hordofaatiin dhaqechi. Faana adeemsa qabsoo hoggaan achi qabsaa'otaatiin hordofee dhaqee hoggaan dhaqee achumattiin harkadhee milkaa'e. Isaan milkooyinaan isaanittiin hiriire.
eegaan isaanii hiriire qabsoo keessatti gaheen tiyya maali jechuun if gaafadhe. Maali jechuun hoggaan if gaafadhe karaa artiitiin ta'uudhaan harkadhe jechuun if keessatti. Roga kanaan hawaasa keenya dammaysee waan inni hin beekne hubachiisee qabsoo cinaa dhaabbadhee qabsoodhaafis hangaan danda'u gumaacha kiyya karaa artiidhaatiin hin kenna jeetiin akkasitti isaanii hiriiree isaa wajjin ture. Jijjiirama mootummaa dargiidhaa kan kufeen egaa bara 83 biyyatti dachaanee siin jedha. Gaaffii silaa gaafannu asuma keessa nu deebisteeti jirta. Falmataan aartii akkamitti jalqabee haja'u. Falmataan artistoota hundarra wantoota adda isa taasisu keessaa qaama miidhamaa ta'us keessattuu agartuu wajji wal qabate namoonni hedduun falmataan dandeettii aartii qabu ni ajaa'ibsiifata. Tari haalli dhukkubni ijaa asitti dhufe kun yookaan qaroon tun uumama dhalootaan immoo guyyaa keessaa dhufte. Fayyaalessummaan dhaladhe guyyaa keessa akkuma tasaa balaa waaqaatiin tana dhuftu taate. Na dhufnaan illee akka laydaa wahiitti qaama kanaan dhibdee wahii natti dhufte kumaan bobba'ee galeen sababaa sanii xiqqooniin ciisee abbaan kiyya fuudhee haakima isbitaala ciroo na ciibse. Isbitaala ciroo lakkumaan ciisaa deemuun lakka dhibdeen qaamarraa na deemtuun ijarra waan adeebaa deeman lakkaan xiqqoon jechuudha. Achitti qaroon tiyya kadhaamtu taate. Ijoollummaadhaati yeroo bara 11 moo 10 moo 12 tooruma kana jidduudha. Haala akkanaati. Falmataan haala aartiitti eegalee faana qabsootiin wal qabsiistee nuuf ibsiteeti jirta. Aartiin tun akkas keessa turte. Akkamii hubachuu dandeesse? Sirboota dhaggeeffachaa turte moo namni fakkeenya siif ta'e gara hojii aartii kanaa akka dhuftu si taasise eenyume? Waan gaarii na gaafatte gahee tana rabbiin namaa kenna uumamaan. Uumama si keessa jiruuti maal jette warra keenya qooshaan tarushii qabduu baay'anii bara. Wahuma na keessa jiru warreen fakkii godhadheen na kaasuu danda'e jechuun maaliif bishaan ciisu bishaan yaa'uutu ka ciisu kaasan jenne. Akkasuma ijoollummaatti irratti fakkeenyaaf amma akka sirna gadaatti ijoolleen daa'imummaan dhalaalti Oromoon beeytee namni kun waan inni taphatu. Ijoollee yeroo qayeetti taphatu yeroo ijoollummaa namuu waan fedhee taphatu qaba. Ijoolleen nuti yeroo san dhalootaaf ijoollee baadiyyaa waan taaneef egaa namuu waan keessa jiruun taphataa beeytee ijoolleen boca wahii dhoqqeerraa mukarraa gaalaaloon tolchiteeti namuu kanaan hedduun kanaan taphataa beeyte kaan mana jaara kaan kun ijaarre beeyte gahee nama Oromoon asuma keessa laalti namni kun kaan lafa qota gahee namni kun hoggaa guddatu itti dhufuu taa'u Oromoon achi keessa laalti beeyte saniifuu tan kanarraa ka'e ani ijoollummaatti jettu wanni ani ittiin taphadhu raadiyoo na tolchu ijoollee na bira iyaateetiin ijoollee fi raadiyoo na tolcha. Ijoollee fi raadiyoo na tolcha kaan dabalataa makiinaa fa'aan tolcha mukaa fi horofarra dhoqqeerra. Makiinaan waan an tolchuun ijoollee warri akka fedhii kiyyaa qaban hundinuu natti dhufaniiti aanaa tolchaa fi ijoollummattuu ani raadiyoo na wajjin dhaladhe jeetii yaada beeti. Anuma keessa dhalate adeemsaan dhufee egaa hoggaadhaan warreen na dura artiidhaan gartee wanni bu'uura ta'an akka Alii Birraa, akka Adam Haaruun, akka Alii Shabboo, akka Kadiir Sa'id hoggaan hordofu ifuma keessatti arkee anis akka isaanii kana ta'uun hin danda'a. Laal waan duraan na keessa jirtuuf beeyte bari maal janiin banzeela bartikkuma ibidda cinaa baasanii akkasii wal qabsiifte jechuudha. Haala akkasiitiin warri fakkii naa ta'e sababuu naa ta'e jechuu barbaadeeti. Isaanirra laalladheen yoon hojjedhe immoo isaan kan laalladhee kaniin hojjedhe immoo daangaan godheefanii hujuma tanaawu maaliifin daangeesse dhimmini itti ba'uu deemu dhimma qabsoo qofa. Dhimma qabsoo qofa. Qabsoo jalqabne tanaan jijjiiramni dhufnaan ani niin jijjiira jeetiin duraanuu wanni qaba. Beeytee garuu gaa aartiin nama keessa jirtu naman dhiiftu hin dhiistu beeyte
Muuziqaan jijjiirame malee ammas aartii irraan jijjiiramne gartee falmataan aartii dhaabee warra juufaa jira beekte. Muuziqaan dhaabe malee aartiin dhaabne isfaaltiin bal'iseef jeetiin karaan bal'iseef umma. Mee sirba yeroo duraatiif artistii ta'uu akka danda'utti ifa arge ni yaadata arrarra dhaabbatee hojii isaa kan jalqabaadha namootaanis itti wal baree ifiifis artistii ta'uu isaatti mirkaneeffate. Akka ajaa'ibaa gaa yeroodhaan faana qabsaa'otaa hordofee isaanii dhagisan dura walaloo fi sirbina na keessaa burqe akkana kaju. Baga dhufte ibsitu magariisa odaan kee sajjatu siif lafaa kaanee gammachuu. Baga dhufte ibsitu magariisa odaan kee sajjatu siif lafaa kaanee gammachuu hanjuun dura dhalche. Falmataan albama isaa Jabuutitti immoo dirree dhootti hojjete kadura. Sirbiniin amma duratti iflaale kuni kan albaama malee dalagame maal jettaniin gaa sirba qeenteedha. Ati garuu hedduudha. Ati hamma albaama lamaanita akkanuma sirbameeti gaa faana qabsaa'otaarra deema jechuudha. Faana qabsaa'otaarra ergama malee biyya keessa hin ergamu. Hawaasinnis garuma qabsaa'otaatiin arkachuu danda'a jechuudha gaafasiif. Albaama duraa kaniin biyya ol dhufe baase bara 85 akka lakkoofsa biyyattiitti sanii albaamni jalqabaa maal ja'a gamnaa hayyuun himanii yoom kuusatanii yaa qallaate kopheen ceehan ja'anii gamtaan sossoohaa booddeen isheen hoytanii kan jiru albaama jalqabaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya gaa akkuma itti dhufee jira artiist Falmataa Roorroo wajjin turtii taasisaa kan jirru jireenya aartii isaa jalqabarraa kaasnee gaa tuttuqaati jirra ammas akka nu faana turtan kabajaa olaanaan isin affeerra ayyaanni Iid Adhaa bakka jirtanitti ayyaana gammachuu fi bashannana akka isiniif ta'u hawwina. Sagantaa keenyatti gaa as deebineeti jirra Falmataa kaaseeta keessa shanan qaama miiraa wajjin wal qabsistee sirba sirbitee jira. Qaamni harki kiyya shanan barkoo qaba kaja'u. Kaaseeta kee lammaffaa ta'u kadura sirriitti yaadadhu. Mee sirba san wajji wal qabsiisitee seenaa sirba sanii waan tokko nuun jedhu. Siifin adda baasa. Kan irree husiin jiru sirba albaama tokkoffaa hoggaa ta'u sirbi kiyya hedduu mata dureen isaa waa'ee tokkummaa irraa jalqaba. Waa'ee tokkummaa gamtaa qabsoodhaa irraa jalqaba beekte ilaalcheetiin hojjedha. Albaamatti aanu lammaffaa kan dameen harka kiyya shanii qaba barkoo qubaa shanii malee harki kiyya tokko. Dameen harka kiyya shanii qaba barkoo qubaa shanii malee harki kiyya tokko. Maali lama shaniin Oromoon takkuma. Wala bumang godoo hiruun taatu nama bara dhibba caala tan utaate dirma tana yaa Oromoo uddeellaan gabrummaa tana yaa saba koo uddeellaan gabrummaa. Bara meeqa baaste haala? Baruma sanitti aanu bara torba bara 87 baase haala akkanaati. Sadaffaa yoona maqaadha jette siifin dhawa. Okolina buute kalee gama booda naan diriirre arraas gunnuunfanni hidda shanan qaama miiraa ta'uun garaa duuda okkolchiifte hiree jaan fayyaa hunda illaan qaama miite hiddaa fi hidaada wallaan san arganne arraas numaanaada. Ogeessiniin qabu maadha behadooda illaan hanqifte gayuu galma gadaa. Kan akkana jechaa gaa Falmataan uummata biratti artistummaadhaan baratamee hojiiwwan warra isaa uummata dammeessan sirboota aadaa fi hawaasummaa wajjin wal qabsiisuudhaan hojjechaa itti fufe. Falmataan walaloof jedaloo ifiif hojjetamoo namoota irraa fudhatamoo akkamii dubbiin tun?
Ani jalqaba walaloo ifumaafin jalqabe garuu immoo maali namni walirra ogummaa qaba. Nama fakkii naateetu jira kan inni irraa walaloo bare akkaan duraan gartee ifii hojjetu caalaa akka hojjechuu na barsiisee jira. Eenyu namni sun Ahmad Haarawa janiiti jira. Inni dhalootaaf warra watarii. Isaatu na hojjete sirba damee harka kiyyaajuu kana. Ite damee harka kiyyaajuu kana isaatu na hojjete akkaan itti hojjedhu namnummaan na barsiisee isa qajeellotti. Eegaan isarraa bare if bira kuteetiin artistoota meeqaafin hojjechaa jira. Hedduufin hojjedhe egaa waan lakkoo isan qabne. Eenyu faa hojjette maqaan dha'uu danda'a. Haala akkasiiti ati gabaabdutti Ahmad Biroshee faa, Abdusalaam faa, Abdii Abraahim faa albaama irraa booda moolaata isa booda tokko wallisullee hin beeku. Albaama barsiisaa barumsaa kaju walaloo aanaa dalagee guututti yadaloo Ali Muhammad Diimaatu hojjete. Haala akkanaatiin egaa namni hedduudha egaa tokko lama miti ammallee eenyu Hamdiyaa fa'a. Nun tuttuqina hajufa. Tuttuitanii finnun kaasina tuqaan dandeenyu. Madaadha qabna hajufaa hedduudha sirbini. Ka waa'ee dubartii ati nama hedduufin hojjedha garuu amma lakkoofsaan himuu hin danda'u. Haala akkanaati. Sirboota hojjette keessa walaloowwan Maawardi Abdurrahman sirbite. Amalmaal Abaatatiif hojjetteeti. Sirbii san akka carraa tahee harka Maawardiidhaa sirba bu'ee tokko jira waan joota kan dhagee jireenya jaalalaa ibsu tokkoon isaa qallaa koo moo akkana mata dureensaa gujaaniin dhagee mees walaloo tanaan wal qabsiise wanta kanaan jee. Wanni kun egaa namoota sirbamuus hin beeku. Walalooniin eenyu Amalmaal Abaateetiif hojjedhe albaama tokkaan hojjedhe keessa hamma isii sirbitee fi hamma dhiistees addan beeku. Amma Maawardiin sirba isiirraa kana hojjette yoon jee niin sobeen ta'an beekuan. Jiraachuun ni mala jiraachuu dhabuunis ni mala. Garuu Amalmaaliif daleetee fitu. Dalage albaama tokkoon dalage hedduudha. Yaaboo ammayyaa daddu yoon dhugaa ture. Yaadaddu yadaloollee Abdusalaamin itti hojjechiise hiyyaddu maan sirba san. Falmataan artistoota biraa wajjin walitti dhiheenyi qabu maali mee artistoota biraa wajjin hariiroon ati qabdu akkam fakkaata? Hariiroon egaa akkuma artistoota birooti. Wasaniin addaa waan hin qabu yoo jiraattee egaa ani hedduu bakkaan jirurraas hedduun deemu. Walitti dhufeenyi walalumaa fi walaluma isaanii hojjechuudha. Wanni waliin nufi wal gargaaranii hedduudha. Maaliif anis hoggaan fi walaleeffadhe yadaloo Ali Muhammad Diimaatiin hojjechiisa. Irra hedduu sirboota kiyya. Ali Muhammad Diimaatiin yeroon hojii san hojjedhu gargar bahuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Keessattuu maaliifin gaaffii tana kaase artist Usmaayyoo Muusaa wajjin wal qabatee falmataan walitti dhiheenya gaarii akka qabdanidha kan hin dhagee ture. Keessattuu artist Usmaayyoo Muusaa gaa artistoota qabsoo Oromoo keessatti gumaacha olaanaa gumaachan hanga lubbuu isaaniitti wareegan keessaa isa tokko akka ta'e ni beekama. Sirboota lama hojjetee osoo albaman xumuriin dhiisee wareegame. San booda atii fi waa hellan kee waliin taatanii albama san xumurtanii maatii isaatiif gumaachitanii waan jiru tokkoon dhagee. Maal lunjete dubbii tanarratti? Seenaa waan gaarii na yaadachiifte. Walitti dhufeenyi Usmaayyoo Muusaatiif ana gartee wanni naa fi isa jidduu jiru akkuma qamisaa fi abbaati. Yoon jee soban ta'u Usmaayyoo Muusaa hedduun jaaladha. Innis hedduu nama kabaju. Hedduu nama qabsooti. Adeemsi isaatii fi jireenyi isaa hedduu namaan waliin faalleessine jechuu kiyya naafi inni garaagarummaatti addaan qabnu hedduun qabnu maaliif waa'ee qabsoo keessatti lakkuudha jeetiin fudhadha. Lakkuun beeytaami. Akkasii akkuma baantu dhugaadha sirboota lamaan inni odoo wanni irra oolchin du'ee ifitti idaaneeti akkuma ati jetti san goonee jirra. Saniifuu gaammee albaama san maal akka juyaa boo
yaaboo amma irraa anaa fi Ali Mahammad Diimaatii fi Hamdiyaa Abraahimii hojjete. Kan waa'ee Arsiifa maal jaa sirbii kiyya tokko sirna waa'ee tokkummaa irratti sirbina jirra. Sirni hiyyaadudhuma yoon itti qophaa'ee sii fide malee hiyyaadudha gaaboo sammuu sanii as duula meeqaa sammuu keessa duulu jira. يا إلي بالرادة وتكون توكون أفدرادة ويجب ليلنا يا إلي بالرادة تبونا خاكون أفدرادة ويجب ليلنا يا إلي بالرادة وتكون توكون أفدرادة ويجب ليلنا فالمتان خيستو ألبما سا أفرفا تهو شنفا يدردو تورا برا خد سجلتمي توربا سجلتمي سدي جدو أكنا به وجه والكبتي بو أبي وان هدوتو إذا كنا ميتوري وان جون لقي توري خيستو سربوت خان وجه والكبتي هدمو في خونكونيس سر جاء كتوري أودي فديتين جرا حالي وقتي سنتوري مال فكادمي حالي وقتي سنتوري كا أما يو خيادة نتاتي akka warra keenya baanu ammanjiini jechuu qabna la ammanjiini gaafas jechuu qabna malee ala waan amma himichaan tolu miti rabbiif galanni haa ga'u ati yeroo sangaa nuusi murannoo qabsoo murannoo hojii teenyaaf qabnu wajji murannoo waan sabboonummaa qabnu wajjiin waa hedduutu nurra gaggeeffamee jira. Ati yeroo hedduu gaa eenyu hidhaanis akkuma wanni itti nurra deddeebite akkuma gartee nama ganama ciree nyaate laaqana wayirraa irraa hafuun danda'ama. Akkasumatti waqti hamma nuuf dhiyaana ture nurra deddeebuu ture. Keessaafuu yeroo duumessi dhufe kan barbaadamu numa jeetii fudhadha. Waqti san kun dhaga'u waan hidhaan takka falmata dabbasaatti baastee yookaan guduruu rifeensa guddifatee ture takka moo irraa haddee waan jiru akkaan dhaga'e mudannoo akkami? Wanni kun waan sirriidhaati. Dabbasaa yeroo duraa rifeensa yeroon dheereffadhu ati guutumaa guututti hidhaarraa boodaatu narraa buuse. Buusaallee ati gaa wanni namarraa haadaniin dhiiroo mancaan narraa muramu mancaan narraa jiramu maaliin adda wallaale if gubbaan arku beeyte bubbutaadhaan hayyee akkuma waan haramanii na fakkaatti martee buraanaa lafarraa baasan haaluma akkasiitiin narraa wanni godhani ati hedduulleedhaan dura dhaabbadhee ati gaa waan mirga fitti hin qabneef na injifachuu danda'anii jechitti dabbasaa narraa buusan garuu immoo tanaa ajaa'ibsiifte guduruuchi narraa buute san warri mana hidhaa akkasii jiru Oromoonni hundinuu firiitti hirataniiti haga ammaa harkarraa qabu jira kam jettati. Yaadannoo lafa bu'uun qabdu jedhanii waan nama ajaa'ibsiisu. Karshallee dirree dhawaati. Haala akkasiiti. Hojiilee san. Saakamiin masheen saakamtu masheenee sangaakamtu dhalee na gaafatan jechuudha. Sangaan masheen korojoo saamamteen jeen. Saani masheen korojoo saamamte sangaan dhalee ka korojoo saameen jeen. Sama shensani sangaa dhalchiisanii haqaabaa qabu hadirreeta mushiraan ukkaamsanii. Sama shensanii sangaa dhalchiisanii haqaabaa qabu hadirreeta mushiraan ukkaamsanii. Hojiiwwan mudannoowwan garagaraati kan qabdu hojuma albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin wajji hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo takka Ibrahim Said wajjin hojjette. Albama san booda baaste yeroo tak
albama keekatti aanuun si'a Ibrahim Sayyid wajjin hojjete ogeessa muuziqaa wajjin akka carraatee Ibrahim Sayyidis akkuma keeti waan wal isin fakkeessu jira dhalootaanis naannoo takka akka taatan dhageetiin jira lammaffaa inninis agartuudhaan wal qabatee qaroo isaa in agartu rakkoo qaba qaroo dhabeessa kanaan wal qabatee falmataaf inni gaafa hojii dalagan haala akkamii uumamaa waan jiru yaadaa ture tarii istiidiyoo keessa ta'e eeguu namoota kan qindeessu mallattoo kannaaf warri kaan ni arga falmataaf inni maaliin walii galu ture mee hojii isa hojjete hojii wal qabsiisi wanta kanaan jee naafi inni mallattoo warri arku walii kennu san caalaa waliif kennina irra walii galla jeetiin fedha walumaa hun dhibne albaama tokko sirba 12 haala akkasii wajji hojjenne haala bareedaa wajji hojjennee dabarsine haala akkanaati egaa Ibraahimis nama jabaadha nama waa'ee muuziqaan kun isumaaf uumame nama jechiisu tokko haala akkasii qaba. Istiidiyoo seentee waraabamtu mallattoo itti walii galtanumaa sindibne waa takka na dhibne walumarraa beeyna na dhibne. Sirba kanarratti kanniisaa fi Oromoo wal qabsiistee sirba sirbitee jira. Sirba sanirraa waan takkanaan jiime Oromootu tuutaatu kanniisaa sirba jiru. Silaa sirba kana odoo gaafii tana odoo bakka tana waliin gadiin taa'een dura na gaafattee sirba san yaadadhe hedduu nama ajaa'ibsiifti. Amma gaa haguma tokkoon irraa tuttuqa. Kanniisaa fi waa'ee sirna gadaa wal qabata. Tuunni kanniisaa hujiin isaatii fi hujii waa'ee sirna gadaa keessatti hojjetamtu wal simti jechuu barbaadeeti. Ogummaa uumamaan qaban. Haala akkasiitu walitti dhufeenya qaban. Oromoon tuutaatu kanniisaan fakkii isaanii lafa kaa'u kooti beeyte. Deebee ammaas waa'een inni irratti dalagame Oromiyaan akka jirtutti magariisa. Daraaraan kanniisaa Oromiyaa jira. Daraaraa keenya haguuramu malee gaagura bakka dhabela. Kanniisni kun bakka tamii dammeeysa. Eenyu daa'ima kana nyaata faana isaa hordofuufiin kunoo faana kaaba galchee dubbisni irraa se'e jechuu barbaadee jiru. Oromoodhaatu tuutaatu kanniisa galii Oromoo dumuriisa gabbisa har'a eenyuuf geessa nadhii damma isaa. Qabxiiwwan babbareedaadha gaa haasaa kan jirru falmataan hojiiwwan garaagaraa hedduu hojjeteeti jira. Amma falmataan dhabameeti jira jedhan namoonni falmataan maalitti jira amma eessatti bade reefun tana haasawaa keessatti ani daandiin bal'ise malee muuziqaan dhiise malee aartii irra hin banne jechaa jira. Falmataan maalitti jira amma? Fayyaaday wanni takka beeytaa wanni hin dhumne akka jaanitti gaa duraanii mayitaa waan dhuma akka daangeffadha jeetii lafa kaa'e maalisi waa'ee muuziqaa irratti hundaa'eeti. Waa'ee muuziqaa irratti hundaa'eeti. Arraafanii kana boruufoo maaliin waan jiru tokko if dura lafa kaa'eeti beeyte. Maaliin hojjedhaa namni tokko maaliifiin uumameefi maaliifiin uumamee jechuu if gaafachuu qaba. Eessattiin deemaas if gaafachuu qaba. Saniifuu hojiin tiyyallee waan sanii walan orku odoo hin ta'in waan uumameef sangartee waan narraa eegamu hojjechuudhaaf irraa boqonnaa godhee beeyte. Duraanis ani kaayoon tiyya guddoon wanni maal jettaniin hawaasa keenya ka sammuun gabroome. Hawaasa keenya ka sammuun gabroome sammuun gabroomu bira kutee abdii kutee gabruu matanaa ifin muree tuni qooduma keenya jee tattaa'u. Kanatti hammaan danda'u itti himee isaan kana gaafa sammuun isaanii bilisoomte ani boqonnaan irraa godha jeeti.
saniifuu har'a rabbii keenya galanni haa ga'u Oromoo sammuun bilisoomtee jirti. Namni sammuun bilisoome hin gabroomu. Beeyte dhaloota bareedaa dhaloota qaroomina qabu horannee jirra. Maaliif gaafa duraa dukkana keessa teenyeeti gurri habaasaa kun sadii jallaan. Tokko gurra qaawu, tokko gurra gara qaawu jaan, tokko gurra qalbii qaawu jaan. Osoo iyyuuti gurra qaawu ka oduu asiin fudheetuma asiin gannaqu malee gurra gara qaawutti odoo himnu namu wama qonqosaa jala fiiguu malee hedduu nama dhabuu turre beeyte. Rabbiif galanni haa ga'u waa'ee gurra qalbii qaawu qeyroo harkannee laal. Gurra qalbii qaawu harkanneeti ergaan teenya onneerra buute haala akkasiitiin gaa hedduu warraayisii qeyroon finiinsite waan ajaa'ibaati beeytee waan nama ajaa'ibsiisu waan Afrikaa bira kutee addunyaa ajaa'ibsiisee taa'e. Saniifuu warraayise saniif aartiin bu'uuraa aartiin mutooraa jechuu barbaadeeti. Eega dhaloonni keenya as ga'e waan hafe gaabbaleessoo ooyiruu beeytaa gaffaa hoggaarraa baasan cirma ciraniiti maasaa hoggaa goote waan biqilaa wajji lafaa olma yeroo maal jettiin orma haramaami. Haramaa ijoollee nu keessaanuma haramatti jeetiin boqonnaa godhe baay'ee. Amma falmataan muuziqaarraa soorama baheeti jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Tan moojjoo wal qabsiisteeti sadarkaa jireenya maatii keetii wajjin wal qabatee falmataan bultii horee jira abbaa ilmaaniiti. Ijoollee meeqa qabaa falmataan haalli taligaa jireenya bultii isaa maal fakkaata ka jedhu ittiin nuuf hofta. Dhugaadha muuziqaarraa soorama baheen jira. Wanni soorama itti baheesi waa'ee kitaabaatiin reefu beeytaa namni tokko maaliifin uumame if gaafachuu qabaan asin jee akkuma sabni nurraa dirqama qabu. Akkuma lubbuun teenyas nurraa dirqama qabdu rabbiin nu uumes nurraa dirqama qaba. Waan inni nu uumeef san baruudhaaf quraana ittiin deebe jechuudha. Hammaan amma yeroodhaan dhaabbadhee boqonnaarra jiru kana ani kitaabaan barachuu jira. Quraana baradheetiin matni isaa quraana haffazee fixee tafsiirallee ati hoggu torba kanarra deebi'ee amma ati hadiisa haga lama akkanaa takka dha'e riyaadaa fi haga buluukaa keeysaan jira. Yoo rabbi eegaa maaliif dirqama rabbiin irraa eeggatuus as keessa bahuudhaaf dirqama sabaa bahee jee haala akkasiiti gaayii tana keessaan jira jechuu barbaadeeti. Waa'ee jireenya maatii tootii warraa waan ni nagaafatte lubbuu namuma abbuma uumee soora jeetiin isumatti hin dhiise. Isumatti hin dhiise sababaan duraan cinaa fi fiigullee egaa ansi cinaa fiiguu dhiise waaqa gandi kun hadiyyoomin jee isumatti hin himiyan. Namoonni yeroo hedduu dubbatan dhiira jabaa duuba dubartiin jabduun akka jirtu himama. Falmataas haadha manaa isaatu jabduudha. Haadha manaa jabduutu duubarra jira. Keessattuu isii wajjin wantoota hedduu gargaartii jireenya hanga tokko isiitu irraa salphisee waan jiru odeeffadheetu jire. Inumaa sirba tokko hunda akka sirbiteefis dhageetiin ture. Mee waa'ee haadha mana keetii waan takka nuun jee. Waan irraanfachuu hin taane waan bira kutuu hin taane na yaadachiiftee galatoomii ati. Dhugaadha. Nama keessaas namaa jira jaan akkuma mana keessa manni jiru dhugaadha haati warra kiyya hedduu nama cimaadha. Yeroo dheertuun ammaan tana bu'aa bahii qabsoodhaa keessa dheeressin achi as kaafnee haasawaa dhufne kana hunda bu'aa bahii tana isiin goblaa bitaatii miti mirgaa naa taatee nama na tarkaanfachiise jechuu barbaadde waa'ee qabsoo keessattis waa'ee jireenya manaa keessattis waa'ee guddisaa maatii keessattis naaf harka mirgaa goblaa mirgaa taateeti ani isiif yoom bitaa ta'u haala akkasiiti wallaahi egaa waa'ee ciminni garasiidha waan hanganatti himamee haasa'u miti yoon akkuma artii beeyta haasawan gaafatan jedhan walaloon raa eegan malee yoo walaloon hime malee himee fixuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Mee walaloonis ta'e wooma feetiin galateeffadhu hawaatee haadha manaa wooma barbaaddeenu mee waan takka galateeffadhu. Galanni isiidhaa guddaadha. Ammallee rabbi umrii isii haa dheeressu. Umrii waartuu fayyaa waartuu rabbi haa kennuufi
hedduu silaa ani akkana mana deebi'ee taa'uun hedduu isiitu na gargaara. Maaliif seeta dubartiin maal jedhanii dhiira jabdu dubartii duuba jiraa jira. Hayyuu himan dubartii hayyuu duuba jiraa jira. Beekte saniifuu hayyummaan dhiiraa dhiirtummaan dhiiraa dubartiidhaan. Maaliif dubartii jechuun maal jechuun hiikkaan isaa jennee yoo wal gaafan duuba jirtee jechuudha. Dubartii maqummaan jechuun dubartii jechuun jinfuu dhiiraa ta duuba jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf amma eeboon finti qaraa jidduun somayyoomi duubni jinfuudha. Mee jinfuu sayyoo irraa baaftee somayyoo fi qara wali dhiifte waan darbattee waraantee hin fullaatu batta gooteetumarraa lafa buuti. Jinfuu yoo duuba jiraatte cinaa waraantee gara caanuun baate jechuudha. Kuni cimina dubartiiti. Beekteemma saniifuu gaa ciminni haadha warra kiyyaattis tana naaf jinfuudha hoggaan jee inaaf nee beektee sana booda. Waa'ee jireenya dhuunfaa keetis bifa kanaan laalle arra sadarkaan aartiin Oromoo irra jiru akka hawaasa tokkotti akka nama aartii keessa turee tokkotti hojiiwwan aartiin Oromoodhaa dagaaginni aartiidhaa irra jiru akkamii hubattamee dhaloota jalaa dhufee kanaas wal qabsitee aartiin sadarkaa kam geesse? Ta'ammaa sanan dubbanneen dura aartiin maali kan jiru irraa haasa'uu barbaade xiqqoo. Aartiin hawaasaaf maali? Hawaasni aartiif maali? Hawaasni tokko yoo aartii qabaate hawaasa ta'a ulaagaa hawaasummaa isaa guuta. Aartiin hawaasni aartiidhaan. Isaan lachuu harka mirgaa bitaati jechuu barbaadeeti. Gabaabdumatti yoon ibsu ani aartiin hawaasaaf shanan qaama miiraati. Hamtuurraa argu, hamtuurraa dhaga'u. Jiruuf jireenya hawaasaa kan hawaasni rakkate hadabaree yaadachiisee aartii yaadachiiftee waan amma jireenya amma keessa jiru hubachiiftee hegeree fuulduraatiif xiyyeeffannaa bareedaa kan kennituuf aartiidha jechuu barbaadeeti. Aartii waa'ee siyaasaa keessa mutoora, misooma keessa mutoora, gaheen isin qabdu aartiin waan guddoodha beekta. Akkuma jalqaba dura gaafa dirree dhawaatti hawwisoon afran qalloo jalqabde fakkii biyya Oromiyaadhaaf taate bu'uurri aartiidhaa asitti jalqabe hiddi isaa deeme Oromiyaa wal ga'e jechuudha. Namni gaafa duraa maal jettu uummanni keenya eega sammuun gabroomte naannoo gargar citeeti hariiroon adda cittee loqo daawwallabee hamma godinni sanii fi kun hamma turjumaanaa wajji haasa'u takkas gahe. Beekte aartiin gara jechaatiinis jecha waaltessuu keessatti walitti harkiftee jecha akka walirraa hubatan gootee sabboonummaan hariiroo cittisan deebiftee hiitee akka ilaacha tokko qabaatan goote jechuu barbaadeeti. Aartiidhaan waan hawaasa keenya kan waliin bohaarsuu danda'e aartiidha. Tana bira kutteetti gara xiqqoo naafee jira. Aartiin guddina afaanii, guddina aadaa, sanbira kuttee maas muuziqaa addunyaatti wal simsiiftee sagaluma Oromootu afaan Oromootu akka addunyaan beektu gootee jirti. Gara kanaanis dippiloomaasii jeetiin fudhadha. Akkasitti gaa jijjiiramni dhufe kana hundaa'uu adeemsirra kun hundaa'uu musooree aartiidha jeetiin fudhadha. Garuu maal jeetti xiqqoo galanni aartiidhaa lafa baduullee qabu xiqqoo waan lafa badina fakkaata. Gara hawaasaa birattis gara mootummaa birattis xiyyeeffannaan aartiidhaaf kennamtu laaftuudha. Laaftuudha beekte. Haala akkanaati garuu sila amma sadarkaa kanarratti yeroo amma keessa jiru kanatti bu'aa isiin buufte kana bu'aa gumaacha aartiin kennite kana yoo madaalamee haasawame yeroo har'aa kanaaf aartiileef onnee bareedduu kenna guddina bareedaa kennaaf jabina bareedaa kennaaf jechuu barbaadeeti beekte. Hin kennamneef irrattuun xiyyeeffamnee hin kennamneefi garuu kennamuudhaaf qaba. Rabbiif galanni haa ga'u ijoolleen nu booda lafaa kaate ijoolleen nuti horanne aartiidhaan hedduu ijoollee
hedduu ijoollee arsii keessatti cimina bareedaa qabdu ijoollee yeroo gartee qaroominaa wajjin wal simatte nurra artiidhaaf nurra hawaasaaf roga artiitiin bu'aa buuftii je'eetii yaada. Garuu taniin biran kun xiyyeeffannaan kennamuuf qaba jeetiin. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya akkuma itti dhufeetti jira. Fuulleen isaa qabnus toora xumuraatti miilaachi waan laataa jiruuf guyyaa ayyaana irratti argamna, Arafaa irratti argamna. Namootaan bagattiin isin gee warri jechuun barbaadu yoo jiraate achumaanis dhaamsa boodaa yoo qabaatteen carraa si kan artiist Falmataa. Galatoomii carraa naa kan nuufeetiif duraan dursee rabbiin iida tanaan nu ga'e haa galatoomuun jaa. Galanni waaraan faaruun guutuun mootii uumaa uumamtootaatiif haa ta'u baga guyyaa kanaan isin geenja ummata islaamaa hundaaf ummata oromoo hundaaf ummata addunyaa hundaaf baga guyyaa guddaa kanaan isin geenja maatii tiyyaan ollaa kiyyaan saba kiyyaan akkasumatti gaa biyya tiyya guutuudhaan baga tanaan isin ga'ee qayroo fi qarree hundaa'u iidammoo iida bashannanaa ta gammachuu isin haa taatu gammachuu daangaan dabarre bashannana daangaan dabarre kan hundilee isineen akka innuun isinidha galatooma bagattiin isin gahe. Artiist Falmataa Roorroodhaagaa guyyaa ayyaana Iida Adahaatiin yeroo keerraa qooddee daawwattoota televezyiina Dirree Dhawaatiif asitti nuuf argamtee ibsa bal'aa nuu kennite guddiseetiin si galatoomfadhaa warra baranaa kan baree gareessin jeetiin jira galatoome. Galatoome. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma hordofaa turtan qophii bashannana addaa ayyaana Iida Adahaatiif artiist Falmataa Roorroo wajjin keessummaa ayyaanaa taasifachuudhaan turtiin taasisneegaa tan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaataa hurfiin keenya kan hafe kan itti fufutaa an gama kiyyaan kanumaaniin walii galchuudhaan gargar gallaa televezyiina Dirree Dhawaa wajjin turtii gaarii isiniin jecha Iid Mubaarak warra baranaa kan baree garee. Jiruus waliif bilbilee yookaan misijiin yeroo katolee kafagoo jiruus waliif bilbilee yookaan misijiin yeroo katolee firaa fi ollaan.